Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatii Waaqayyoo kan jaalattan, Waaqayyoonis kan isin jaalatu, akkam jirtanii, akkam turtan, akkamiinis yeroo kana geessanii. Amiin. Waaqni keenya Abbaan jaalalaa fi Abbaan dhiifamaa akka arjummaaf akka jaalala isaatitti nu jaalatee nu eegee kan yeroo kanaan nu ga'e ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaafis akka Waaqayyoon ishee kabajee fi eebbisetti ulfinnii fi galanni isheedhaaf haa ta'u. Qulqulloota ergamoota, qulqulloota raajota, qulqulloota duukaa bu'oota, qulqulloota wareegamoota akka mana kiristaanaa keenyatti aangoo qulqullummaa kan argatan abboota qulqulloota keenya hunduma isaaniitiyyuu akka aangoo fi akka taayitaa isaaniitti ulfinnii fi galanni isaaniif haa ta'u. Egaa barumsa amantii kutaa lammaffaa keenya qaama duree bu'uurri amantii maalidha kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Egaa Waaqayyo gidduu keenyatti argame akka nu barsiisuuf akka nu gorsu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Bu'uurri amantii keenyaa maalidha? Gaafa jennee ilaalle bu'uurri amantii kan jedhaman kan jiru jechuudha. Jiru jechuudha. Fakkeenyaaf jiraachuu uumamaa jechuudha. የተፈጥሮ መኖር egaa jiraachuun uumamaa bu'uura amantii keenyaati jechuudha. Egaa uumamni waa'ee amantii dubbachuudhaan maal irratti hundaa'eeti? Uumamtoota isaati irratti hundaa'ee dubbata jechuudha. Uumamtoota isaati irratti hundaa'ee dubbata jechuudha. Uumamaan alakaa waa'ee amantii dubbachuun gonkumaayyuu hin danda'amu jechuudha. Waaqa beekuunis dhiisuunis kan ka'e egaa Waaqayyo beekuudhaanis kan ka'e namoonni baay'een gaafa dubbatan uumaan hin jiru yookaan immoo waaqni hin jiru kan jedhanii dubbatan jiru jechuudha. Falaasamoonni adda addaa beekumsa biyya lafaa kanaatiin beekne, hubanne, fagaanne kan jedhan Waaqayyoon hin jiru. Akkasumas si'oolli ganneetis hin jirtu. Hanga lafa kanarra jirrutti nyaannee dhugnee ni jiraanna ni bashannannaa kan jedhan jiru. Namoonni kunniin immoo as hin gaarramu du'a yeroo sodaatan immoo ni argina jechuudha. Namoonni kunniin du'a yeroo isaan sodaatan ni argina. Maaliif du'a sodaatu? Erga jireenyi hin jiraanne, erga abiddi bara baraan jiraanne maaliif du'a sodaatu jennee gaafa laalle namoonni kun gonkumaayyuu dubbiin isaanii dubbii dogongoraati. Nuti garuu Waaqayyoon jira. Waaqayyo jiraachuu isaa immoo uumamtoota isaati irratti hundaa'uudhaan beekuu ni dandeenya jechuudha. Ofii keenya numaayyuu yeroo nu nyaachisu, yeroo hafuura baafanneetu hafuura baafannee yeroo hafuura biraa fudhannu, akkasumas immoo halkan dukkanaa sana jijjiiree gara bariititti yoo geeddaru uumamtoota isaa biqilchee guddisee daraaranii firii godhatanii akkasumas immoo firiin sun immoo goggogee nyaata ilma namaatiif yeroo kennan isa kana hundaa kan jijjiiru Waaqayyo jira jennee akka amantaa keenyaatti itti amanna jechuudha. Isaan kunniin garuu sirrii miti jechuudha. Isaan namoonni akkana jedhan kun gonkumaayyuu sirrii miti, yaada dogongoraati jechuudha. Egaa namni tokko uumaan jiraachuu isaa erga hin beekne nama ta'uu isaatu jaalachuu hin danda'u jechuudha. Uumaan jiraachuu kan hin beekne nama ta'uu isaatu iyyuu jaalachuu hin danda'u. Kan kana nu jaalachiisus egaa kana maalidha? Namni uumaan jira jedhee gaafa amane gaafa beeke waan guddaas raawwachuudhaa danda'a. Amantii isaatiinis jiraachuudhaa danda'a jechuudha. Akkasumas immoo uumaan hin jiru jedhee gaafa amane immoo ofii isaatiifuyyuu uumama ta'uu isaa maal hin godhu hin amanu jechuudha. Uumama ta'uu isaatiiyyuu hin amanu. Kanaaf bu'uurri amantaa jiraachuu uumamaatiin ni beekama jechuudha. Bu'uurri amantaa keenyaa jiraachuu maalitti? Jiraachuu uumamaati jechuudha. Inni biraa tuufiitiidha. Tuufiitiin mana amantaa Beete Kiristaan tuufiit
namni taayitaa aangoo mana amantaa erga beekee fi dhuguma ishee erga hubate booda amantaa lallabuu yookaan immoo ragaa bahuu ni danda'a jechuudha. Manni amantaas mana amantaa toofiitiin kitaaba qulqulluun fudhachuun hin danda'amu jechuudha. Toofiitiidhaan alas mana amantaa beekuun akkasumas immoo kitaaba qulqulluu fudhachuunis hin danda'amu jechuudha. Sababni isaas kitaabni qulqulluun toofiitiidha jechuudha. Kitaabni qulqulluun toofiitii tokko jechuudha. Gara biraatiinis immoo daddarboodha jechuudha. Kitaabni qulqulluun gaafa kana jennu haal tokkicha egaa kakuun duraa nuuf laattame akkasumas immoo kakuun haarofni immoo duuka bu'oonni Waaqayyoo isa duuka deemanii waan inni raawwatu waan inni hojjetu raajii inni raawwatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo inni bule bulaa iddoo inni oole oolaa miila isaa jala taa'anii baratanii erga hubataniin booda duuka bu'oonni Waaqayyoo nuuf barreessanii jiran jechuudha. Isa kana duuka bu'ootatu nuuf barreesse jechuudha. Har'a wanti haarofni barreeffamu jiru. Kanaaf abboota keenya duuka bu'ootarraa bara baraan maal ta'aa dhufe daddarbaa dhufe jechuudha. Inni kun tuufiitidha jechuudha. Inni kun tuufiitidha jechuudha. Inni biraa tuufiitiin tokko gara biraatiin daddarbaa yoo yeroon barreeffamee fi kuufamee dhufeedha jechuudha. Yeroodhaan barreeffamni sun immoo yeroodhaan yerootti abbootarraa gara abbootaatti daddarbaa yoo dhufe maal jennaani tuufiitii jennaan jechuudha. Egaa kanaaf maalidha bu'uurri amantaa keenyaa inni biraa tuufiitidha jechuudha. Tuufiitidha jechuudha yookaan immoo tuufiitii jechuun darbaa darboo isaan jennu sanidha jechuudha. Egaa inni biraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaan deemaa barsiisaa gaafa ittiin jedhu kitaabni qulqulluun yookaan immoo kakuun haaraan dhiifama kitaabni kakuu haaraa kun hin barroofne ture jechuudha. Sanaan booda erga ajajamanii daangatitti dhaqaa barsiisaa ittiin jedhe maaliif waggaan 3 fi ji'a 3 iddoo inni bule bulaa iddoo inni oole oolaa wajjin maal ta'aniiran barataniiran isarraa barataniiran jechuudha. Gooftarraa barataniiran waan baay'ee baratan. Isa irraa baratan kana immoo maal godhan isaan gara kitaabatti aduun jijjiirin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaa daangatitti barsiisaa ittiin jedhe jechuudha. Erga sanii jechuudha. Erga gara addunyaa deemanii erga barsiisanii jechuudha. Kitaaba qulqulluus kan nuuf barreessan. Inni kun darbaa darboodha jechuudha. Maalidhaan gooftarraa kan baratan sana jechuudha. Gooftarraa kan baratan sana gara addunyaatti deemanii wangeela uumamtootaaf yookaan namootaaf lallabanii jiran jechuudha. Kana jechuunis maalidhaan dubbiidhaan jechuudha. Barreeffamaan adoon ta'an dubbiidhaan deemanii tajaajilan jechuudha. Isa gooftarraa baratan saniin jechuudha. Isa gooftarraa dhaga'an sana fudhatanii kanaan booda gara barreeffamaatittis immoo gara wangeelatitti akkasumas immoo gara ergaatitti jijjiiranii maal godhanidha kan barreessanidha jechuudha. Inumaayyuu amantaa isaanii akkuma barsiisuu eegalaniin duuka bu'oonni gooftaa bara dhumaa irratti mootummaan Waaqayyoo dhiyaattee jirti qalbii jijjiirradhaa wangeelattis amanaa jedhanii kan jedhan barumsa dubbii isaa malee amma egaa barumsa isa Waaqarraa baratan sana erga isarraa hubatan sana mootummaan Waaqayyoo dhiyaattee jirti qalbii jijjiirradhaa wangeelattis amanaa jechaat maal godhanii barsiisaa jiran jechuudha. Egaa kanaaf yeroo isaan ergaman sanatti maaliin hin turre wangeelli hin turre jechuudha. Wangeelli hin turre kitaabni kakuu haaraa kun hin barreeffamne jechuudha. Kun hundi kan dhufe maalidhaa tuufiitiidhaan jechuudha. Tuufiidhaan yookaan immoo darboodhaan kan dhufedha jechuudha. Kanaafuu tuufiitiin burqaa fi kanaafuu tuufiitiin burqaa kitaabaa fi beekumsa waan ta'eef bu'uura amantii ta'uuf taayitaa kan qabudha jechuudha. Tuufiitiin jechuudha. Kunis akkuma hubannetti barsiisonnis beektonni abboonni mana amantii raajonnis
duuka bu'onnis kaa darbee sana kaa boodas abbaa amantii tokkorraa gara abbaa amantii biraatti maal ta'e nuu dhufe jechuudha. Kaa abboonni keenya kaa abboota baay'ee kaasuu dandeenya. Duuka bu'oonni erga darbanii kan erga duuka bu'ootarraa kan baratan abboonni hayyoonni mana kiristaanaa jiru kan akka Qeerloos fa'a, kan akka Atnaatiyoos fa'a. Abboonni kunniin immoo duuka bu'ootarraa baratanii isaan immoo erga darbanii immoo abboota biraatitti nuu dhufe beektota abboota biraatitti jechuudha. Wareegamtootatti jechuudha. Bifa kanaan maal ta'aa dhufe daddarbaa dhufe jechuudha. Maaliin kitaabni qulqulluun jechuudha. Kanaaf kaa tuufiitiin bu'uura amantii jechuu ni dandeenya jechuudha. Bu'uura amantii jechuu ni dandeenya. Inni biraa kan ilaallu amantaan eenyuufi inni kun egaa bifa gaafitiin jechuudha. Amantaan eenyuuf kan amanu eenyudha? Amantiin eenyuuf kenname? Gaafiin kun egaa kan ilaallatu kaa uumamtoota 22 keessaa uumamtoonni hundinuu uumaa isaanii ni beeku jechuudha. Uumamni uumaa isaa hin beekne jira jedhanii yaaduun uumamni yoo uumamu kaa hanqiseetu uume jedhanii yaaduu fi uumus uumamtoota isaa salphisuudha. Kanaaf kaa uumamtoonni 22 iyyuu maal isaaniif beeku? Uumaa isaaniif beeku jechuudha. Isaan kana keessaa isaan hunduma keessaa garuu adda kan ta'e amantii kan qabu yookaan immoo amantiin kan kennamteef eenyudhaaf gaafa jennee ilaalle ilma namaatii fi ergamootaaf jechuudha. Egaa Waaqayyoon uumamtoota isaa gaafa uumu uumamtoonni isaa gaafa uumaman uumamtoonni 22 hanqina kan hin qabne muudaa kan hin qabne guutuu ta'ee maal godhee uumee jira jechuudha. Guutuu ta'ee too uume kan hanqina hin qabne kan hir'ina hin qabne jechuudha. Guutuu godheet uume jechuudha. Waaqayyo waan hojjetu Waaqayyo waan uumu hanqina hin qabu jechuudha. Kanaaf isa kana mirkaneeffachuudhaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Hundinuu kaa uumama isaanii beekuu isaanii akka fakkeenyaatti kitaabni qulqulluurraa Waaqayyo yoo isa kana kaa uumamtoonni 22 yookaan immoo uumamtoonni uumaman hunduu Waaqayyo isaanii beekuun ragaan keenya kitaaba qulqulluurraa kaa Waaqayyo yoo fannifamu aduun ifa dhorgatte jechuudha. Aduun ifa dhorgachuu ishii kitaaba qulqulluurratti barraa'eera. Addeessis dhiiga uffachuu ishee urjiinis samiirraa harca'uu kan fannifame eenyu akka ta'e beekuu isaaniiti jechuudha. Kanaaf uumamtoonni 22 uumaa isaanii maal godhu beeku jechuudha. Isa kana immoo akka ragaatitti kaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu uumamtoonni waan ta'an ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti kaa Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 44 irratti inni kun taa'ee jira. Akkasumas Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 45 irratti jechuudha. Gooftaan kaa Wangeelaan isaan kun waan xinnoodhaa kaafne jechuudha. Waan baay'ee kaasuu hin dandeenya jechuudha. Isaan kun kaa yeroo callisan dhagaanis iyyuu nagalateeffata jechuudhaan gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara egaa keessattuu gaafa Hosaanaa sooma guddicha keessatti kaa uumamtoonni yookaan immoo daa'imman akka hin galateeffanne Israa'elootaan gaafa oodgaman sinuyyuu nagalateeffachuudhaa baattan uumamni nagalateeffata jechuudhaan Waaqayyo dubbateera. Kanaaf kanarrattis dhagaan akka galateeffate kitaabni qulqulluunis dhugaa nuu ba'a jechuudha. Inni kun Waaqayyo uumaa isaanii beekuudha jechuudha. Egaa isa kana Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa
afur irratti argachuu hin dandeenya dhagaan akka Waaqayyo galateeffate jechuudha. Egaa kana duwwaa doon taane Balaamis ka harree yaabbatee gaafa deemu ergamaa Waaqayyo inni arguudhaa gaafa dhabetti harreen uumama Waaqayyo kan taate ergamaa Waaqayyo argiteerti jechuudha. Ergamaa Waaqayyo argiteerti jechuudha. Egaa kanaaf ka amantaan eenyuuf kenname kan jedhuudhaaf ka eenyuudhaaf kenname uumamtoota 22 keessaa namootaa fi ergamootaaf jechuudha. Garuu uumamtoonni uumaman hundumti isaaniiyyuu uumaa isaanii yookaan immoo waaqa isaanii eenyu akka isaan uume immoo ni beeku jechuudha. Ni beekus ni galateeffatu jechuudha. Isa kana karaa kitaaba qulqulluutiin kitaaba qulqulluu keessa waan jiru ilaallee irra jechuudha. Kanaaf